Akkam jirtu daawwattoota Jiroo Miidiyaa kabajamoo odeeffannoowwan guyyaadhaan dura qaban isin dhageessisnaa jalqabarratti hangafoota oduu. Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti ajjechaan abbootii amantaa irratti xiyyeeffate cimee itti fufee jira. Itoophiyaan bulchiinsaa fi to'annoo bishaan hidhaa Abbayyaa guddicha Itoophiyaa irratti taasiftu ammallee hin sirreessine jettee himattee jirti. Walgahii biyyoota G20 jedhaman Afrikaa kibbaa Johannesburgitti gaggeeffame Itoophiyaan irratti hirmaatte Ameerikaa irraa mormiin cimaan ka'e. Kibbaa fi giddugala Gaazaatti haliilaa qilleensaa Israa'el raawwatteen yoo xiqqaate Filisxeemonni 22 ajjeefaman. Magaalaa Muyyaleetti waraanni Itoophiyaa fi Keeniyaa hawaasa gidduutti walitti dhukaasuun lubbuu namoota nagaa baduu jiraattonni himan. Irra deebi'uudhaan harka fuunni ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota Jiroo Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoowwan kanaa fi kan biroos qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hamma xumura odeeffannoo keenya nu faana tura akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaa lamoonni Jiroo Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiroo Miidiyaa akka taatan gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsinaa isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Misriin dura bishaan dura xiqqaata jecha hidhaa Abbayyaa mormaa turte amma immoo hammi bishaanii gara dhabe jechuudhaan komat guutuu odeeffannoo kana akka taantu isiniif qindeessinee jirra. Misriin durayyuu Itoophiyaan tarkaanfii gamtokkee kan marii malee raawwatame jechuudhaan xumuramuu hidhaa Abbayyaa fi akkaataa bulchiinsa isaa qeeqaa turte. Ammas bulchiinsi hidhaa kana qindaa'aa ta'uu dhabuun qormaata itti ta'uu qeequun bishaan humnaa ol natti gadi dhiifameera jechuudhaan Itoophiyaa himachuu ishee ministeerri qabeenya bishaanii fi jallisii Misrii ibse. Ibsa ariifachiisaa biyyattiin sanbata darbe baasteen Itoophiyaan bulchiinsaa fi to'annoo bishaan hidhaa haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti taasiftu ammallee sirreessuu hin dandeenye jette. Sababa kanaanis dambaliin bishaanii hin eeggamne ishee mudachuu ibsite. Himannaa kana irratti gama Itoophiyaan wanti jedhame hin jiru. Kana dura garuu aangawaan Itoophiyaa hidhaa Abbayyaa inumaa hamma bishaan gadi yaa'u tasgabbeessuu dubbatan. Itoophiyaan tarkaanfii gamtokkee fi to'annoo bishaan akka malee itti fufuun ishee hangi yaa'a bishaan laga Naa'el irratti jijjiirama cimaa fideera jedha ibsi kun. Hammi bishaan guddaa otoo hin eeggamne ishee mudate jette kana hir'isuuf ulaa yaa'a haaraa Tooshikaatti geessu banachuuf akka dirqamtu beeksiste. Haalli to'annoo ministeera bishaanii fi enerjii Itoophiyaa hidhicha irratti taasisu qindoomina waan hin qabneef hammi bishaanii gadi lakkifamu yeroo adda addaa wal fakkaataa ta'uu dhabuun itti fufeeraa jedha ministeerri Misrii. Walgahii biyyoonni G20 jedhaman Afrikaa kibbaa Johannesburgitti gaggeeffame irratti Ameerikaan qeeqa kaaste. Guutuu odeeffannoo kanaas akka taanatti isiniif qindeessinee jirra. Walgahiin biyyoota G20 jedhaman Afrikaa kibbaa Johannesburgitti gaggeeffame Itoophiyaan irratti hirmaatte Ameerikaa irraa mormii cimaan mudatee ture. Ameerikaan yaa'iin kuniyyuu achitti gaggeeffamuu hin qabu ejjennoo jedhuun irratti hirmaachuu irraa of qoqqobde. Haa ta'u malee gareen hooggantootaa kun labsii rakkoo qaala'iinsaa fi dhimmoota addunyaa biroo ilaalu raggaasisaniiru. Garicha keessatti labsiin akkasii hirmaannaa fi gumaacha Ameerikaa malee raawwatamee hin beeku. Afrikaan kibbaa bara darbe pirezidaantummaa G20 yeroo fudhattu tarkaanfiin kun akka biyya Afrikaa jalqabaa walgahii hooggantoota addunyaa keessummeessutti dhimmoota biyyoota guddachaa jiranii barbaachisummaa guddaa qaban furuuf akka dandeessu abdatamee ture. Keessumaa biyyoonni dureeyyiin dhala liqaa biyyoonni guddatan irraa dachaa 2 hanga 4 ol waan qabaniif baasii liqii biyyoota guddachaa jiraniif hir'isuu fa'aa barbaachisaa akka ta'etti fudhatama. Yaa'iin torbaan kanas dhimmoota jijjiirama qaala'insa mallaqaa argachuu hirmaannaa biyyoota Afrikaa waltajjiiwwan biyyoota hedduu irratti qaban guddisu akkasumas dhimmoota albuudaa fa'aa irratti murtiin adda addaa kan darbe yoo ta'u. Haa ta'u malee murtiiwwan kunniin beekamtii Ameerikaa hin qabu akka dubbii himaan pirezidaantii Afrikaa kibbaa Siriyaal Raamaafiisooritti himetti dhimma kana irratti deebi'amee mari'achuun hin danda'amu jechuudhaan waldhabdee Pirootooriyaa fi bulchiinsa pirezidaantii USA Donald Trump gidduutti uumame irratti ibsan. White House Afrikaan kibbaa lammiilee adii hacuuccii himata jedhuun walgahiin isheen qopheessite kana irratti Trump dabalatee Ameerikaa irraa kan bakka bu'e akka hin jirre ibsite. Qondaaltonni USA labsii yaa'ii kana irratti darbu kamiyyuu diduuf akka yaadan mallattoo agarsiisaa jiru. Dubbii himtuun White House Anan Kaliin dhimma kun mormii Ameerikaan wal irraa hin cinneef cimaa ta'e qabaachuun labsicha irratti dhiibbaa qabaachuu eeruun Trump bara dhufu yeroo biyya biraa qopheessitu garee kanaaf seera qabeessummaa deebisuuf hawwii guddaa eeguu jette. Yaa'ii kana irratti ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kan argaman yoo haasaa waltajjii irratti taasisan Itoophiyaan tumsa cimaan biyyoota waliin hojjechaa jiraachuu eeruun waltajjiiwwan akkasii guddina waloo Afrikaa akkasumas addunyaa mirkaneessuuf mul'ata guddaa qabaachuu akka qabu gaafatan. Yaa'ii kana maddiittis barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi dureewwan danuu biroo waliin dhimmoota garaagaraa irratti mari'atanii jiru.
Godina Wallaggaa Bahaa Kiraamuutti humnoonni finxaalii faannoo uummanni oomisha qonnaa akka hin sassaabanne danqaa jiraachuu ibsame. Guutuu odeeffannoo kana akka taanutti isiniif qindeessinee jira. Wallaggaa Bahaa Kiraamuutti humnoonni finxaalii faannoo uummanni oomisha qonnaa isaa akka hin sassaabanne danqaa jiraachuu ibsame. Jiraattonni yaada isaanii kennaniin humnoonni finxaalii faannoo naannicha dahatanii jiran uummata oomisha qonnaa isaa sassaabachuuf socho'u riphanii eeganii haleellaa irratti raawwataa jiru jedhan. Sababa kanaatiin uummanni gandoota tokko keessatti karaa oomisha isaa sassaabu dhabu eeruun humnoonni mootummaa sakatta'iinsa taasisee aanicha akka qulqulleessu gaafatanii jiru. Gandoonni Aashuu Kusuyyaa, Ilxuu Aabboo, Margaa Jireenyaa fi Badhaasaa jedhaman humnoota finxaalii qabamanii uummanni guutuutti oomisha sassaabu dadhabee jedhan. Gandoota Lalistuu, Simboo, Caffee Guddinaa fi Baqqaa jedhamus rakkoo wal fakkaataa akka jiru dubbatanii jiru jiraattonni. Qeellam Wallaggaatti hadhas nama biraa ajjeesan. Qeellam Wallaggaa magaalaa Qaanqeetti hadhas ri'aayipiin mootummaa nama tokko rasaasa itti roobsuun ajjeesan. Maqaan isaa Tashumaa Guddataa jedhama. Obboleessa faarfataa beekamaa Abarraa Guddataati. Naannoo Waaldaa Beeta Makaana Yesuusitti ajjeefame jedhan akka maddeen himanitti. Daawwattoota kabajamtoota maatii jiru miidiyaa ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufeetti jira. Isinis laayikii fi sheerii tuquu hin dagatinaa. Akkasuma yaada qabattan koomentiidhaan barreessaa. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya akka taatan gara odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsinaa. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Godinaalee Oromiyaa garaagaraatti ajjechaan abbootii amantaa irratti xiyyeeffate cimee itti fufee jira. Shee Ibraahim Jamaal Haji Huseen nama jedhamu Arsii Aanaa Heexosaa ganda Hurxubbaa Dambiitti koreen masjiidaa kan ta'e mallaqa uummanni masjiidaaf walitti guure keessaa liqii kaabineen gandaanuu kennee jetteen didee jennaanii jimaata ganama naannoo sa'a 2 irratti fuudhanii ajjeesan jedhan maddeen. Isaa Mucaa Caalaa Bashir jedhamu waliin bakka tokkotti ajjeesuu jiraattonni dubbatanii jiru. Magaalaa Muyyaleetti waraanni Itoophiyaa fi Keeniyaa hawaasa gidduutti walitti dhukaasuun lubbuun namoota nagaa darbuu jiraattonni himan. Gama Itoophiyaan kumaandaroonni milishaa loltoota Keeniyaan kan du'anii fi kan madaaniif akkasuma kan booji'an jiraachuu ifoomee jira. Kan maddeen jedhanitti amala loltoota Itoophiyaa keessaa inni tokko uummata nagaa keessatti dhukaasa banuudha. Lubbuun namoota siviilii gadi dhiyeessanii ilaaluu iddoo mana jireenyaa uummata dirree lolaa taasifatu kun immoo jireenya dhala namaa irratti rakkoo hamaadha jedhan. Kibbaa fi giddu gala Gaazaatti haleellaa qilleensaa Israa'el raawwatteen yoo xiqqaate Filisxeemonni 22 ajjeefamu qondaalonni fayyaa fi siviilii Hamaas dubbatan. Akka qondaalonni jedhanitti haleellaan kun bakkeewwan 5 manneen jireenyaa dabalatee rukuteera. Qondaalonni olaanoo Hamaas kan du'an keessa jiraachuu maddeen Gaazaa keessaa himanii jiru. Waraanni Israa'el haleellaa kana raawwate haleellaa gaafa sanbataa raawwateef deebii akka ta'e ibse. Shororkeessitoonni hidhatan loltootatti dhukaasuu jechuun Israa'el dubbate. Hamaas kana ni waakkata. Qaamoleen lamaanuu waliigaltee dhukaasa dhaabuu 7 dura waliigalame cabsuun wal himatu. Oduu keenya gaddaatiin hayyuun seenaa fi qabsaan qabsoo bilisummaa Oromoo Profeesar Hamdeessaa Tosoo du'aan addunyaa tanarraa boqotan. Profeesar Hamdeessaan har'a ganama 22 biyya Kanaadaa magaalaa Wiinbigitti du'aan addunyaa tanarraa boqotan. Profeesar Hamdeessaa Tosoo hayyoota hangafoota keessaa tokko yoo ta'an seenaa uummata Oromoo qorachuu keessatti nama shoora olaanaa taphateedha. Egaa daawwattoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa. Dhaamsa keenya yeroo hundumaati yaada qabatan koomentiidhaan nu barreessaa. Waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.